نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ وبسم الله خالقنا الباري الحمد لله واحد القهار يا ربي نفنه خنوفك بري نجايا في رحمة خير أنجلاسي على رسولك نبي المختار على رسولك نبي المختار أتنوف لافسي تجبت أمري وأم مسلم ركو وللنراكبي نتسيف قلتنا والله شكري نتسيف قلتنا والله شكري erga hangas jenne yaa ummata keenya waan rabbiin nu laafiseerraa mee wal biraan geenya qophiin tootanarraa waa'ee rakkoo teenyaa firqaa adda addaa farra diinii keenya ati nurraa qabi yaa haaliqa keenya ammallee ol fuudhii diinal islaam keenya ammallee ol fuudhii diinal islaam keenya. Firqaa hedduu jira dhagahameenarraa arraa miti turan umrii dheeraa tan hijaa qabu muslimni ishiitu ajjeese aliyyal heydara umaris dabalii usmaan faamara kan isaanin diinaa duba eenyuun fira nama kafarsiifti ammas khabaa'iraan diinii kee tuftumsi yaa rabbii qaadira diinii kee tuftumsi yaa rabbii qaadira. Ammaatis ahbaashii warra sammuun tashii tan rabbiin haguugee keessaaf gubbaa ishii rabbiin ol tahee hin ja'an fawqal arshii sifaata haaliqaani morman bilaashitti isinii fooyyataa abada garee qabshii qur'aanaan mormitee hin filatin qarshii qajeeltu qajeeliyaa garee ahbaashii qajeeltu qajeeliyaa garee ahbaashii. Ahbaash jechuun maali ni beeytanii tarii isaan hordoftoota namticha fitinaa Abdallaa Hararii jecha Yahudaatiin warreen fassaranii kalaamal jabbaari rabbiin jiru jecha zinaa halaaleessaa diiniin makuuf turii akka waan diin taheen tumuun kalloo horii waan nafsiyyaan feetuun qaban gowwaa garii sanboota itti naqan summii isaanii sharrii nuti dinneen qeeballu arras ta'ee borii wallaahi milkaan Allahu akbari wallaahi milkaan Allahu akbari. Suufiyyaa fakkaatee ol ka'ee nuun jee barboo ani suufi ulama qabsaa'ee duba nuu himuufi Lubnaan irraa haasee wanni ati dhufteef maal nu fayyaduufi Yahudaaf ergamtee diinii balleessuufi wallaahi ahbaashii wamaa anta suufi addaan baasnee beeyna eenyu sosobuufi addaan baasnee beeyna eenyu sosobuufi. Mootiin namaan shaaramaa kaan shaaramee kaan shuumamaa kan yoomuu hin shaaramne rabbii tokko qofa aangoon hundinuu tasaati eenyu isaan morma aangoon hundinuu tasaati eenyu isaan morma. Rabbiin tokkichuma shariikaan hin malu waan isaan fakkaanne hundarraa qulqulluu fakkaataas hin qabu kan isaan madaalu inni ol tahaadha ol tahuu isaan malu alal arshis tawaa kalaamul jaliilu kan barbaade kunoo haa banatee laalu humna teenyaa olii aqliin hin madaalu kunis beekamaadha ayyuhal ajyaalu jallaa taatu malee gowwaanuu wallaalu jallaa taatu malee gowwaanuu wallaalu. القرآن قدوتنا محمد رسولنا والله معبود بحق جاء خلود كيفدا والله ديني روان جالد من قبل الدنيا رتيني آخرة بالتراقو قباني دمنس نقبنا وانا بدنو موتي غنيي دا ربي نتقبنو موتي غنيي دا ربي نتقبنو الله أكبر. Oltahuu isaanii kan itti amannu oltahuu isaa malee akkaataan qorannu tun ilmiin tasaati isaaf halakkisnu waa'ee isaa qorannee dhaqqabuu hin dandeenyu waan qur'aanaan dhufe dhugatti haa fudhannu imaanaatu sanii akkasitti haa beeynu imaanaatu sanii akkasitti haa beeynu. Waan rabbiin ifiin ibsee qur'aana isaa keessatti kan rasuulli ibseen hadiisa keessatti nuti itti amanna akkuma dhufetti mulquu fi jijjiiruu fakkeessuun maletti amantiin ajajaa yaada dhuunfaa miti.
qur'aana isaa mormuun nama kafarsiifti, guyyaa akhiraatis azaaba si buufti, guyyaa akhiraatis azaaba si buufti. Dhagahi simbaana atis obboleessa atis obboleetti bid'aa fi shirkii dheeysi halaalatti. Nabiyyiin ergamaadha gabbaramaa miti, maleekonni hundi gabroota rabbiiti. Hafuura hin fudhatan ibaadaa isaarraati, saniifuu uumaman gaafuma duraati, saniifuu uumaman gaafuma duraati. Diiniin keenya guutuu daballiin barbaadu hir'isuus hin ta'u kalaamu samadu yaa gabroota rabbii kan rabbi abbatu makhluuqni da'iifaa bar waan du'ee badu kan biraatii miti isii hin fayyadu. Rabbii kee qabadhu waahidul ahadu dhugaa himuun dhiisu hangan du'ee badu, dhugaa himuun dhiisu hangan du'ee badu. Waa'ee firqaa tanaa gabaabseetiin hime inuntuu irraa ulamaa itti dhaqaa baradhaa yaa jara. Ulamaa'iin keenya tan ilmiin baharaa meeqaatamtu jira, osoo isaan jiranii mee irraa haa dhaallu tafnee ilmi jira. Wallaalummaan hin taa'in jaahilummaan farra, wallaalummaan hin taa'in jaahilummaan farra. Maashaallah. Obboleeyyan keenya jamaa dargaggoodhaa harka wal qabadhaa, diin islaam baradhaa, aqiidaa fi fiqii walitti qabadhaa, aqiidaa fi fiqii takka hin hafini walitti qabadhaa. Dhiira fakkaatu nu beeki dhiirummaadha, dhiira fakkaatu nu beeki dhiirummaadha. Atis tan shamaraa jabaadhu baradhu isii tattaafadhu rabbii kee kadhadhu. Aishaaf Khadiijaa fakkeenya godhadhu, dhaloota qaruudhaaf madrasaan jalqabaa si ta'uu hubadhu, dhaloota qaruudhaaf madrasaan jalqabaa si ta'uu hubadhu. Isinittiin dheereysu asumattiin daawaa dubbii fi ulee hin dheereysan kana caalaa rabbiin nuuf haa godhu dubbii tasawaabaa waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Dogongora kiyyaafis dhiifama naa godhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.